Tole Poliisa koo duraan dursa maqaan kee eenyu isarraa dhuftee Waaqayyo lafa kanatti gochaa maalii sii godhe? Tole maqaan koo Balaa Jireenyaan jedhama kan irraa dhufee godina Wallagga Bahaa aanaa Roolimmoo irraan dhufee jechaadha. Waaqayyo lafa kanatti gochaa maalii sii godhe? Egaa Waaqayyo gochaa lafa kanarratti Waaqayyo naa godhe egaa ji'a kana egaa waldaa na dhufeennaanii toora sanarra taa'an ture intalli durbaa tokko dhuftee na bira teessee callomattee na haasofsiifti waan hin jedhu wallaalee kana booda yeroo achirraa galgaluu sanamatti garagaltee na haasofsiifti. Kana booda dhumarratti raajiin na arganii durboonni dhiiraaf durbii tokko teessan qoosaa hirtoo haasaa hirtoodhanii raajii nutti dubbatan jechaadha. Kana booda jaalalanii dhiisuu didanii kanaafiyyuu Waaqayyoo dabinaan jira jira waan ta'eef nana dabadhee. Callumattee haasoftii yoo itti haasa'uu dhiistee sitti galagaltee ma haasoftii? Eeyyee callumattee natti galagaltee na haasofsiiftee immoo akka itti dhiisuun dhabee kana booda dhumarratti itti galagalee nan haasa'e. Tole dura itti haasa'uu fedhan qabdu garuu amma ammas itti haasa'uu waan isheen jalqabdeef boodarra harka laattee itti haasa'uudha kan itti jalqabde jechuudha. Eeyyee kana booda jechaadha. Ji'a tokkoo fi waldaa kana nan dhiisee kana booda achi isaan deekkamanii Waaqayyo deekkameera adabeera sabni harka keessan ol kaasaatii adabee dhaadhee hin adabee kana booda akka na dabame yeroo sana baree kana booda keessi koo na sodaatee erga gaafa sanaadha jechaadha. Amma immoo ji'a tokko erga gahee deebi'eetii adabbii Waaqayyoon irratti raawwate dhanna koo muluu sana xaxxanna godhee akkasicha abiddi gubee bishaan na yaasee kana booda facaasaa madeen gaddaa nan dhufee jechaadha. Baay'ee natti cimeennaa jechaadha. Tole guyyaa gaafa sanaa gaafa mucaa kanaa wajjin teessanii waldaa keessatti qoostanii isheen haasofsiistu sana sagalee Waaqayyoolee maal akka jedhu hin nageenye namni Waaqayyo raajii eebbaan ijaan isin arganii ijoolleen durbaa tokkoof dhiirri tokko qoosaa jirtu dhiisaa jedhanii dhiisuullee hin dandeenye isa booda namni Waaqayyo raajii eebbaan isin eekkamanii turanii gaafa asii baatu miira haariidhaan kan itti waldaa keessaa baate. Eeyyee ijaan miira haariidhaan waldaa keessaa bahee karaa miisejjiree jala galeellee karaa koomentii jala galeellee waan baay'een jedhee isin karaa koomentii karaa piroofaayilii waldaa keenyaa koomentiidhaan dhaxxee waan baay'ee jechaa turte. Eeyyee. Maal fa'aa jettee yeroo sanatti jechisitti dhaga'ame? Kana booda waan isaa areemanii egaa karaa miisejjiree jala galee isin maal argitu raajii sobduudha maal hin jedhee waan baay'ee naasa'ee kana booda erguma gaafa sanaadha jalqabee jechaadha. Torbee sadii jalqabee ergan kana jedhee deebee torbee sadii jalqabee dhanna koo irratti shifshifne jedhee haadha isaa icha abiddi gubee ta'ee bishaan kuusee yeroon bishaan sana dhoosummoo ammas deebee nama kuufataa otuma dhuu dhanna koo muluu na fudhatee jechaadha. Dura arraba jalatti na bahee deebee immoo iddoo ormaanatti tasedee kana booda deebee dhanna muluu na fudhatee kana booda achi immoo rifeensi mataa koo tokkittiin mataan koo iddoon tokkittiin nagaan hin jiru. Kana booda achi egaa kan mana yaalaa nanne yeroo kanatti guyyaa lama olee mana yaalaa dhaqeennaani manni yaalaa dibata naa laatee dibata kana yoo ta'e malee qorichi isaa marfee hin qabu dibatuma kana dibattee fayyita yoo ta'e malee naan jedhanii ergasii immoo dibatichis ta'uu dinnaanini faarmaasii ammas faarmaasii idduma duraa dhaqee jechaadha. Kana booda achi dhaqee qorichi wayii tokko jira qoricha kana sirraa dabarsa kiniini yoo ta'e malee marfee hin qabu wanti kun nu argine hin beeknu dhukkuba kana dhukkubicha addadhaa naan jedhan. Kana booda yaa Waaqayyo gooftaa ani waan hin jedhu hin qabu achi immoo dhaqee dhiifaman gaafadhu hin jedhe dura sana nan murteesse. Akka kanaan miidhamte garuu barteetta? Eeyyee akka kanaan miidhame garuu bareera akka na da'u garuu beeka kan ammoo Waaqayyo na oolchati dhaqee waan akkasii godhee saba Waaqayyo duratti yeroo dhaabadhu maal naan jedhe namni maal naan hin qaanoftee? Eeyyee. Mucaan durbaa kana immoo ergasii ijaanuun agarre? Ergasii ijaanuun argine kaleessa immoo chiisaa dhuftee iddoo gooteessi. Tole kan itti rakkoo kanaan miidhamte ji'a irraadha. Ji'uma isaa eeggattee ammas kaleessa lammaffaa si bira teessee dhufte? Lammaffaa dhuftee na bira teenyaan kana booda iddoo kontaa'een iddoo jijjiirradoo kan si biraan ka'an jedheen naannaa booda iddoo jijjiirrattee dhuftee naannoo sana teesse kana booda immoo nan taa'ee kana booda ishee. Ati gaafa isheen dhuftu rakkina kee kanaan duraa sitti dhaga'ame malee amma waa'ee naasaa sii dhufaan jiru? Rakkina koo kanaa duraa dhannana tortorsitee oolti lammaffaa dhuftee na bira teessaa. Ergasii kaastii gaafa huldaadhattu qoosuu haasawuun sitti hin dhaga'amu manni yaalaa furmaata sii kenne tokko iyyuu hin qabu miidhamni kee akka lafa kana ta'ee bartee guyyaa facaasaa darbeedha kan itti gara lafa kanaa dhufte? Eeyyee guyyaa facaasaa darbee dhufee kana booda
raajii faas dhiifaman gaafadhee waaqayyoon dhiifaman haa gaafadhaadhee handuguma isaanii as ba'u moo isin ba'an irra hin jiran taasisanii isaan dhufuu didanidhee baay'een eegaa tureen an akka taa'u dhabeera wayaan ittiin bu'uu harka kokkeettiin iddoo orma gootii kana qabeen ta'a kanaa booda gaafa saachii dhufanii ani gaaffii tokko malee caalotoo adda taa'aa jiru utuma isaan asii wangeelaawwan godhataa jiranii dhaqeemanii iddoo isaa dhaqeennaan mijaan tokko asitti waan gaafatamu hin jiruuti asirraa bu'ee qabeenya deebise kanaa booddeen sii kadhadhaatee deennaan achiin taa'ee dhufe kanaa booda na waamee araarri sii ta'eera. Wantoota baay'eeti jette maal fayyadame dhugaa dubbadhume fuula waaqa duratti. Sirriidha waan baay'een jedhee karaa miisa jedhee galee immoo waan baay'een dudubban. Karaa maalii? Karaa miisa jedhee. Karaa miseejiyaa. Maal jettee? Waan argitu sunoo waan argitan hin qabdanii jedhe akkasitti waan baay'een dubbadhe bakka waan hin jiru hin qabu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataati jette. Araarri Kiristoos siif haa ta'u. Jaallatee dhufe miti. Naa arrabsaa ture raajii sobduu dhadhee qorichaan hojjetteedhee ana fuula qulqulluu nan hubadhaan qorichaan hojjetteedhee waa meeqaan hojjetteedhee waaqa kan arrabsaa ture ana arrabseetu hin taane eenyuun arrabsaa jira. Waaqayyoon arrabse mucaan kun jaallatee mini afuura wayii kakaasu jira. Yeroos taanis namoonni baay'een adabamtanii dhuftuun jedha kun adabamanii dhufu. Kanaaf buleessa koo araara kadhannaa kottumees jilbeenfadhuuti. Waan dubbattu qabdaa kan biraa fuula waaqa duratti. Dargaggoonni akka koo waan akkasii yaada keessaa qabdanii waa'ee akkasiis yaadinaa miila keessan eeggadhaa yeroo mana waaqayyoo seentanii dubbichi cimaadha dubbichi ulfaataadhaan jedha kanan isiniidha. Dhaamsa yeroo oldaa kan dhuftanii eeggadhaadha. Gaafa sana ati jaallattee miti intalli sunis miira keessa galchite mucaan suni ati wanticha keessa yoo badaayyoo intiin taate. Sirriidha ishee matinatti galagala malee nan dhiisaa. Ishee masi foggoruu barbaade. Nan dhiisee naa ishee matinatti yeroon akkas jedhu ishee matina ilaalee natti gorfaa waan hin jiru hin dhabe nan dhiisa deemnee akka itti dhiisu hin dhabe akkasumatti jee fuula kurraa galtee akka itti ilaaltee akka itti dhiisu hin dhabe. Achas galagalti sitti galagalti. Natti galagalti waan hin jiru hin dhaban. Jaallattee yoo miti ati gaafa sana irra jaallatti. Sirriidhuma attan. Yesuus mafurri kun acaboo abboo. Meerka keessatti diriirsaamee hacaboodhaa mee dabalaatimi. Jilbeenfadhu araara isaatiin dhaquuf araara kee yaa Waaqayyo. Obboleessa koof sin kadhadha araara kee. Araara kee yaa Waaqayyo. Araara kee salkaan abiddatti qabate kana. Abeessafuu Waaqayyo. Abeessafuu yaa Waaqayyo. Abeessafuu halkan guutuu abiddatti qabate naan jedhee Waaqayyo. Rafeen beeku ergi mana koo keessaa ba'e rafeen beeku. Halkan guutuu abiddatti qabate hachooqaa sooqaa bula. Dhanni isaa fayyaa turturuuf ture naan jedhe Waaqayyo. Amma garuu Sabiin fuula sagara kootti deebiseef an araara nan godhamnaan jedhe Waaqayyo. Maaloo ameen jedha. Araara nan godhamnaan jedhe Waaqayyo. 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 Araara nan godham jedhe Waaqayyo. Araarri haa ta'u. 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 Waaqa jiraata araarri haa ta'u. Eegamsa kanarra dabarsi. Yaa Waaqayyo mucaan kun si kadhateera araara godheef. Mana isaaf araara godheef. Hojii isaaf araara godheef. Irraadha Yesuus. Irraadha Yesuus. Irraadha Yesuus. Irraadha Yesuus. Meerka keessatti diriirsaa yaa Waaqayyoodha maaloo. Dhiifama godhiif jedha. Dhiifama godhiif jedha. Araara godhiif jedha. Araarri Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Ilmaa. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu siif haa ta'u. Ani gara kootti sii dhiiseera. Ani gara kootti sii dhiiseera. Ila fuula Waaqayyootaan sii dhiiseera. Hafuurri Waaqayyo sii fadhiisu. Hafuurri Waaqayyo sii fadhiisu. Hafuurri Waaqayyo sii fadhiisu. Si guba rantiin disemble. Na guba. Ogoo gidaaroo nookummoo akka maatiin dhukkuba yoon akka itti harkarra kaaya malee akka taa'u hin qabu. Dandisen teessu. Halkan guutuu gubataa bulta. Halkan guutuu akka itti ciisu hin qabu. Ilaala jedhan. Gaafa waaqatti buutu halkan guutuu irra dabda. Maqaa Yesuus Abbaa maqaa ilma Waaqayyootiin mucaan kun dhufee dhugaa ba'u. Saba kana barumsa akka ta'utti yaa Waaqayyo. Hafuura Waaqayyo irra habadu. Irra abada bidda tokko si keessa deemala. Saat! Kan gadduuf akka godhu maqaa Yesuus achi galagalime. Yiga oolichaatiin ibidda araara Waaqayyo. Araara Waaqayyo. Araara Waaqayyo. Araara Waaqayyo. Araara Kiristoos mataa isaa keessaa ofuma keetti diddibishi dhanna keetti sussuuta diddibi. Har'aa kaasee sirraa cabseera. Har'aa kaasee nagaa guddaan sii ta'eera. Ammaa kaasee boqonnaa guddaa argata. Ameen. Noori. Ilillee galata laddame Yesuus.
anis araara garaa koo guutuu sii godhee dhadhee innis garaa isaa guutuu araara naa godhee waaqayyoon asitti jilbeeffadhee naa waaqayyoon naa kadhatanii erga gaafa sanaa jechaadha waa tokko narrattis hin mul'anne tasiin maaloonis hin jiru narratti gogeera dura immoo garuu ciisuu hin danda'u jechaadha tun sinitti himin kana dura yeroon gadi ciisuu jechaadha quba koo lama kana lamaan gidduu tasatti jechaadha tasatti kana kaayetan ishee akka ishee sireetti muune gidduu kana kaayetanii ciisaa ture. Kanaachis gubaa. Kana booda na gubaa yoo sireetti bee na gubaa na waraanaa akkatti ciisuun qabu beetu waa'ee egaa dhanna kootti hundumaatti qoraatti bee waan ta'eef qoraatti sanaanii hin taa'uu fi udduratti na baheera taa'uudhaaf jechaadha. Achi isaa yoo kan hin adeemne immoo gara koomeettis dhageera naannoo qubaa geera jechaadha akka hin adeemnes taa'u. Dhanna kee guutummaas qabateera jechuudha. Dhanna koo guutummaa na qabatee taa'uufis dhaabbachuufis ulfaataadha wantichi immoo booddee immoo gara koomee jalaatti adeemaa jira jechaadha. Kana booda amma immoo erga akkas ta'eetiyoo waan fedhe haa ta'uuti dhaqee dhiifama gaafadhee waan barbaade ta'eyyuu egaa dhaqee dhiifama gaafadheetanii kan barbaade haa ta'u fayyuun koonuma fayya garuu achitti ijoo jabaadhee dhiifama gaafadhee egaa sabni waaqayyoos akka dhiifama naa godhani. Egaa dhanna isaa madaa'u irraa isa oolchiisa araara namaa godhu waaqayyoof harkiisa mataa garraatti walitti reebaa waaqayyoof galata guddaa fida. Ergi ji'arraa lafa kanatti waaqayyo si dheekame kaastee gaafa waldaa kiristaanaa irratti tuqamiyyuu ergasii qoosaa wanti jedhamu sitti hin dhaga'amu. Ergasii qoosaa waan jedhamu natti hin dhaga'amu yaadumta akkasiyyuu na keessan firooman gara mana waaqayyootti dhiyaaduun ejjennaa miila koo eeggadha qoosaa dhiisee jechaadha. Kanaafiyyuu dargaggoonni ol bira teessa yoo waa'ee qoosaa akkasii ija keessan dura dhufe waa'ee akkasii ilaale ani waan hin jedhee sinitti himuun qabu sicha argeetii beeka dhukkubsataan sichuma argeetii beeka sicha dhukkubsatees beeka. Kanaafiyyuu naannoo mana waaqayyootti yeroo dhiyaattan luka keessan eeggadhaa jechaadha waa'ee akkasii yaadurraa. Mee mallee waaqayyo araara namaa godhe waaqayyoof galata guddaa isaa fida. Ergaa facaasaa dheengaddaa ganama dhuftee nama waaqayyoos dhiifama gaafattee isaanis waaqayyoon araara sii kadhatanii dhibeen dhanna keessa gubuu dhanna irratti tosxose dhiyeessi be'ee waaqayyo madaa'u si oolchee gaafuma sana waaree boodadha halkan saasirraa badee bulee amma ergasii rakkinni tokko iyyuu hin jiru. Ergasii rakkinni tokko hin jiru nichi madaa'ee nichi iddoo ormaadhaas na gubu nichi maal godhu iddoo isaatti goggogee kun adda gorra jira goggogee jira irraa sosolloqaa jira kanaafiyyuu waaqayyo naa galateeffadha. Ammallee waaqayyoof ulfina guddaa isaa fida. Gooftaan si eebbisu dhugaatii kan biraa qabu dhugottu noorii eebbifamu.